So, jaartii qabdaa yoo qabaatte Oromoodha moo Faranjiidha? Maani gaaffiin akkasii? Maasin gaashii jechuun jaartii qabaa? Yo, hasha markafun kan omdani jirtani jalta tokko jada tolman Oromoo kan YouTube ready mankush hordoftan naganyi kiyya qillin sarbar reesim rahago jecha na ready ma gang. So, akka Instagram irratti akkasuma Instagram irratti gaaffii wayii isin gaafadhe ture innis anaaf son ta'e jechaadha. Yaared Dibaabaatiif Yaared Hiriyaa kiyya Hiriyaa hiyyaaf gaaffii warra qabdan Yaared karaa YouTube kana namni baay'ee waan beeku natti fakkaatu garuu karaa Instagram irratti jechaadha wantoota ajaa'iba hojjechuudhaan sanbata immoo guyyaa Oromoo jechuudhaan live seenuudhaan wantoota nama wajjin community godha biyya Jarmanii kana keessatti immoo beekamtii guddaa kan qabu warra biyya kanaatiin jechaadha jechaan TV show guddaa keessa hojjeta akkasumas komediyaaniidha waan baay'ee hojjeta biyya kana waggaa 40 ol taa'eetiin jira kana immoo sumarraayyuu kan dhageettan ta'a waan ta'eef akkasumas sababa sanii namni isin immoo warri Oromoon kan YouTube hordofan akka beeta waan barbaadee jiruuf jechaadha Instagram irratti namni gaaffii Yaaredii gaafachuu barbaadan jedhee as question godhee fi ture namoonni baay'eenis gaaffii gaafatanii turan illee akkasumas gaaffii fi qabu gaafatanii ture anaaf waggaa dheeraadhaaf anaaf inni hiriyaadha saniif immoo jechaadha mee namni Yaaredii hin beekan immoo asumaan comment jalatti illee akkanaaf hin barbaadaa jechaadha awwalayyoon hin beekaa namni jettan jechaadha kan beekne immoo ni baratanii Yaaredii jechaan waggaa 40 ol biyya kana keessa kan jiraate akkasumas dammoo as guddate TV show guddaa keessa hojjeta haga takka yoo kasanitti wanni dha baqa biyya kanatti jechaadha nama baay'ee beekan jecha warri zeegaan biyya Jarmanii kuni as keessatti bakaantiidha jechaan tawaaqiidha jecha biyya kana keessatti jechaadha inni namni isaan beekan jiru baay'ee beekani Oromoo biratti garuu inni Oromoodha amma gana seeraan Oromoon amma seeraan isa beekaa jirti namoonni tokko live irratti ni beekani karaa Facebookaatiin jechaadha dhufaa hinaasayaa waan tokko irraa awta show guddaa akka Jarmaniitti jechaadha show guddaadha murratti yaamama achirratti immoo Oromoo ta'uusaa baay'ee yeroo baay'ee ni dubbata Oromoos baay'ee gargaaraani sababa sanii mee Yaaredii jechuudha jechuudha immoo gaaffii namoonni gaafatanis deebii waan deebisuuf amma kanaafuu jechaadha Yaaredii kana mee namni arguu barbaadan karanumaan isin affeeraa karaa yaada isin dabarsaa Yaaredii booda immoo walitti deebina isin jecha galatoomaa maaf karaa Yaaredii. Ashama harka fuunee jara keenya amma gaaffii isin gaafattanii isiniin deebisa maqaan koo Yaaredii Dibaabaadha eessatti dhalatte kun gaaffii jalqabaadha eessatti guddatte ani Ayrattiin dhaladhe Ayri Wallagga keessa achitti dhaladhe amma waggaa arfaffaa kootti biyyan ture Finfinnees tureera Lubbaabor Beddellee kan jedhamu magaala tokkotu jira achittis guddadheera sana booda biyya Jarmanii dhufe waggaa 4 waggaa 3 biyya Jarmanii jiraadhe magaala Osnabrück jedhamu achi ka'emoo biyyattiin deebi'ee biyyatti yeroo deebinee amata akka faranjiitti 1977 yeroo mangistuun mootummaa yaabbatee biyya rakkisuutti ka'ee yeroo sana yeroo dargiin biyyatti deebinee achi waggaa 2 walakkaa turre achi immoo kaanee biyya Keeniyaa deemnee Naayiroobiin taa'ee ji'a 4 fi achi immoo mootummaa Itoophiyaa achittis nu ari'uutti kaanaani dafnee achi kaanee biyya Jarmanii dhufne eegasiitii waggaa 42 amma biyya Jarmanii jira magaalaa Hamburgiin egaa waggaa 23 ta'a so nan dheeresse garuu baruu barbaannaan kanas ni deebise Yaared eenyumee nuuf ibsi gaaffii lammaffaa ani Oromoodha biyya Jarmaniitti kan guddate garuu tokkoffaa ani hundumaa dura Oromoodha hojiin koo ani akka entertaineriittan hojjedha duraani biizinesiin baradhe import export sana booda drama schoolii deemee akterummaan baradhe tiyaatirii taphachuu fiilmii dura kaameraa dura taphachuu baradhe sana booda sagalee sirbuu voice training fudhadhe baandii keessa taphadhe muuziqaa gochaan ture amma kan akka journalistiitti televizyinii keessaan hojjedha akka comedies nan godha afaan Jarmanii plaatoochiidhaani interviews nan godha akka reporteriitti san hojjedha kitaabas nan barreessa gara caalu miti hunduma isaa afaan plaatoochi afaan Jarmanii tokko loqoda afaan Jarmanii anaan barreessa
Ammoo waggaa kana kanan jalqabee guyyaa Oromoo internetii irraati Instagram keessatti nan jalqabee sanbat duraa sa'aatii 19 live nan deema. Oromoota wajjin nan taphadhaa, Oromoota wajjin yeroon dabarsa. Kana kaan Yaareed Dibaabaanii. Aartii keessaati akkamitti seenuu dandeesse? Aartii keessaa akkuma jedhee diraamaa iskuulii dhaqeen baradhee waggaa 3 sana booda muuziqaan baradhee akkasittiin aartii keessan seene. Isa duras immoo baay'ee tiyaatirii taphachaan ture mana barumsaadhaati, miuzikilii fa'aa barachaan ture, sagalee koo tireenii gochaan ture akka sagaleedhaan sirbuu danda'utti sirba isaa daansiis baradheen ture. Kanaaf waan garaagaraa baradhee akkasittiin steejiidhaaf qophaa'ee yeroon koo yeroo dhufu kaan steejii yaabbadhee muuziqaa gochuutti ka'ee tiyaatirii taphachuutti ka'ee fiilmii keessattis akka aktariittis nan taphadha gidduudhaan. Hayyoota Oromoo keessaa eenyu fakkeenya naaf ta'a jettee fudhatta? Akka fakkeenyaatti namoota garaagaraatu jira. Anaaf fakkeenyi guddaa dhugaa jechuudhaa fi warra kooti, abbaa kootii fi harmee koo fakkeenya guddaa kan naa ta'e. Lachuun isaanii haala Oromoodhaa fi yeroo baay'ee waggaa baay'ee yeroo dabarsanii irratti hojjetanii luba guddinaa tumsaanis anaa fi fakkeenya guddaadha, nama cimaadha. Bara dargii mana hidhaa dhaqanii namatu achitti ajjeefamanii isaan anaa fi baay'ee fakkeenya guddaadha. Kana bukkee immoo namni akka Jawaar Mohammedis fakkeenya guddaadha anaa fi baay'ee namni akka Hacaaluus fakkeenyaa fi yookaan seenaa Jimjimoo yeroo ilaallu ollaadhaaf hojjetti, hojii Oromoodhaa fi nama akkasii baay'ee anaa fi fakkeenya guddaadha. Baay'een jaalladha namni haala Oromoodhaa fi waa'ee Oromoodhaa fi jireenya isaa akkasittiin kennu, yeroo isaa kennu. Oromummaan siif maalidha? Oromummaan hundee kooti. Oromummaan eenyummaa kooti. Of beekuudha anaa fi biyya kooti, maatii kooti. Oromummaan dhugaa jechuudhaa fi garri caalu eenyummaan koo Oromummaan jalqabe. Biyya kanatti guddadhee waggaa 42 jiraadhee ta'uyyuu biyyi koo Oromiyaadha jechuun nan danda'a. Ijoolleen koo asitti dhalatanii, abbaan koo asitti awwaalamee jira ta'uyyuu biyyi koo Oromiyaadha. Yeroo ijoolleetu baay'ate asiiti. Yeroo daa'imummaa keetiin karaan dhuftee akkam turtee, maal dabarsitee? Ijoollummaatiin kaanii biyyatti akkan jedhee amma waggaa 4 hamma waggaa 7 hamma waggaa 10tti Finfinneettiin guddadhee duraan Gullalleen ture, sana booda Makkanniisan ture. Yeroo bareedaa ture, taphachaan ture ijoollee wajjin. Biyya Jarmanii immoo yeroon dhufee xinnoosee muuziqaadhaan hin jalqabee, tiyaatiriidhaan hin jalqabee, kubbaas yaaleen ture. Kubbaa taphachuu garuu taalentii kennaa isaa haadhumaan hin qabu. Ispoortii kanan jaalladhu, fiigichan jaalladhan ture duriyyuu ijoollummaadhaanii. Hundumaa keessa kan natti tolu yeroo ijoollummaa iyyuu yeroo mucaa xinnoo ture iyyuu yeroo warri koo fi warri jaarsaaf jaartiin yeroo ta'anii dubbii walitti odeessanii waa'ee poolitikaa, waa'ee soosaayitii, waa'ee namaa yeroo haasa'anii taa'een dhaggeeffachaa ture. Yeroo sana baay'een bare waa'ee namaa, waa'ee seenaa, wanta namni hojjetu, waa'ee poolitikaa, waan akkas akkasii baay'ee namarraan bare. Kan akkas iyyuu asiiti ijoolleetu iyya kanaaf dhiifama naa godha. Jaartii qabdaa yoo qabaatte Oromoodha moo Faranjiidha? Maa inni gaaffiin akkasii? Maa sin gaashii jechuun jaartii qaba. Poortugaalii dhufti. Kaanii anaa fi nama Faranjii miti, nama biyya keenya nama Afrikaatti dhiyaatudha xinnoo yeroo ilaaltu, garuu Faranjiidha dhugaa jechuudhaa fi as biyya Jarmaniitti wal barree ijoollee lamaan qaba. Asitti amma egaa waggaa 20 waggaa 20 oliitii wajjin jirra. Ngaa deebiinsa moo kana caalaa beekuu barbaadda?
dhumarratti waan ati uummata Oromoodhaaf dabarsuu feetu yoo qabaatte dabarsi. Oromoon ofitti amanuu qaba. Oromoon nama Oromoodhaa fi tokkummaa keenya jiraachuutu nurra jira. Ganda kamii akka dhufe haadhumaan dhimma hin qabu. Wallagga ta'ee, Lubbaaboor ta'ee, Harar ta'ee, Boorana ta'ee, Baalee ta'ee, Oromoon tokko, Oromoon Oromoodha. Biyya lafaa irratti faffacaanee jirra. Kanaaf yeroo hundumaa akka dandeenyu walitti dhufnee wal gargaarree wal jajjabeessuu biyya keenyatti deebi'uu biyya keenya bilisa baasuu ofitti amanuudha akka yaadutti hundumaa caalaa ofitti amanuu hojiin qeerroon keenyaaf qarreen keenya hojjetanii baay'ina jajjabeessaa yeroon argu dandeettiin namni keenya qabu obsa namni keenya qabu amala namni keenya qabu baay'ina gammachiisa kanaaf itti fufaa ofitti amana kana ofitti amanu eenyummaa keenya beekuu irratti hojjechuu irraanfachuu miti eessa akka dhufne kanan isinitti hima kan kanaachi okay jedhi why arti oromo arti oromoni artiini barbaachisaadha artiin onnee keenya tokko yeroo hundumaa artiin motivationidha nuufi kanaaf arti keenya guddisuutu nurra jira yoo horii qabaattanii horii xinnaa yoo qabaattanii horii keessan aartii keenyatti investi godhaa walaloo keenyatti sirba keenyatti tiyaatirii keenyatti koomedii keenyatti aartistoota meeqaaf meeqa kan taalentii qaban guddaa cimootu jira horii keenyatti kennina akkasittiin guddifna aartiin yeroo guddatu nuufi inspireeshinii guddaadha nuufi fakkeenya gaariidha nu gammachiisa yoo waan gadhee ta'e boo'icha nu gargaara nu jajjabeessa kanaaf aartii keenya yoo dandeenye horii itti baafnee ulfina kenninee fi guddifnee aartistoota keenya gargaarutu nurra jira. Kanaaf Ooyaamaa fakkeenyaaf Instagram irratti mee ilaala maqaan isaa Ooyaamaadha. Aartistii achitti dorgommiitu jira. Akkasittiin wal guddifnaa aartistoota keenya akkasittiin sappoortii gochuun fedha. Isinis gargaara nu sappoortii godha. Galatooma jabaadhaa wal argina. Yaa argitan jirtan yaari jechaan akkasii isin hundi keessa nama beektan jedheetiin ila yaada jechaan waan inni seerraa jechaadha gaaffii namni gaafatan jechaadha garuu namni jaartii faranjii Oromoo faranjiidhaa kennu sun gaaffii sun baay'ee jedheetiin jira ani already hin beekaa isin deebisuu danda'a ture garuu inni iyyuu deebiseetiin jira wal ilaalu kun ilaalu Biraazilaawii jechaan baqa faranjii maa jedhamu jechaadha. Faranjii maa gaaffii akkana kana garuu nama hin gaafatan isin jechuu barbaadaan kara kiyyaan jechaadha. So yaari jechaan kana nama jaa'ibaati deemaatiin page isaa akkasumas immoo follow godhaan Instagram yaari dibaabaa jedhaatiin jechaadha. Bilaawiin qaba yaari dibaabaa kedoo jechaadha wata deemtanii laaltan inni iyyuu waraayitii warra bulee warra famous michaan argatan argatanii jirtanii jechaadha. Raayitii sanii qaba Facebook irra sanii qaba Instagram irra ni qaba jechaadha. Raayitii sun akka laalitti namaan kanamtu raayitii sanii iyyuu ni qaba jechaadha. So saniifu yaari doo asumaan isin akka beetan barbaadeetiin inni amma tokko beetan jedheetiin ni yaada. Yeroo biraammoo qophii bareedaa walitti dhufnaan gaaffii interviitti yaamaan yookaan ofii hiyyaa bira deemaa yoo asitti immoo walitti argine akkas intervii waan ta'u godhutu jira isa wajjin waan baay'ee waan hojjennu jira naaf inni saniifuyyuu akka isiniin jira galatoomaa ulfaadhaa qophii biraatti walitti deemnutti ammaaf kan barnaa turaa isiniin jecha ciao.